dabarra Kore Jarmaya Gurmu Abao Ora Gurmu Bari Kusma Magala Kalgari Durata Kore Gurmesi Kumala Yasotu Kolai Sejit Afere Akka Saganda Kana Anadu Furam Manu Afera Jatofi Kolai Esumoni favorabel hadi hojar tanis edu galoma ya gantana ya kabadama ya ulfata adunya kana kaisati nabi ya kana hindu islam kristiyan sofi uri kawan khaynamo adda wan adbul arran tadi amwan nafsu debel duran psychologically wari ture amno physical wari tadabalatani Oromo lafarra buqaasanii lafarraa fixanii namoota biyya Oromiyaa jettu eeguu hin dandeenye biyya Itoophiyaa jettu dura jaaluudhaaf deematu. Kanaafuu guyyaan kuni guyyaa silaa Oromoo kuni Islaama kuni Kiristiyaana kuni galdakana kuni galdasanii gotakana jedhanii addaawwan ni godhan. Guyyaan itti awwaalame guyyaa kana. Guyyaa kana Oromoo biyya biyya Anabu, itu sinitin hetu meisu, hala, guyyaa gootota qabsoo Oromoodha kana hunda bal'inaan Dr. Jaal Bayaan Asoobaadha qaamaan waan keessa turanii bal'inaan akka gaariitti waan nu ibsaniif ani kiyya asumarratti irraa wal galatooma. Nashata mulia kia nashata namni kafura Galatom Jaal Taufiq kallattii maalii Jaal Dr. Bayaan Takannina haala qabsoo bilisummaa Oromoo amma keessa jiruu fi sababa guyyaa kanaa bal'inaan irraa dhageenyaa anaa dhufuun jaalii isteejiin keessa Dr. Hedduu galatoomii dura olka'eetiin nagaa isin gaafadha. Akkam jirtan? Baga deebinee wal agarree har'a hedduun gammadee nama bara dheeraa hin argin fira hundan as dhufee arge. Bakka hedduutti hin agarree Oromoo bakka hedduutti Oromoo dubbisee karraa kun xiqqoo addanatti ta'e. Yaadannoo ijoollummaatti booda hedduu na deebise. Kanaaf gammachuu dachaa fi dachaadha. Simannaa naaf gootaniif, simannaa walgahii kanaa qopheessaniif hunda dura hedduu galatomaa jechuun barbaada. Wayyooma kabajamaa. Akka dura ta'anii gurmuu ababoo Kalgaarii jeetti. Kalgaarii biyya Kalgaarii yaani jeetti. Biyya Oromoo Kalgaarii biyya Kalgaarii naa Sheekh Qaasim amma biraa ta'anii Sheekh Qaasim amata 50 duramne 50 years ago gaafa ani balbala sagalaffaa Ciro high school seenee baradhu Sheekh Qaasim wal beene Abdallaa Soolellee bulee abbaan jedhe akkasuma takkaa nama akkatti bara dheeraa beeku argee beeku obboleeyyan argee firan argee guyyaa addaa natti jechuun barbaade haa hubadhaa. Qabxiin irratti haasa'u warra gurmuu ababoo Kalgaariitti yaada dhiyeessetti maal dubbachuu barbaadan jee booda yaada dubbachuu barbaadu Qatarii
guyyaa har'aa wajjin deemu itti kennee itti mirkaanee kan dubbadhu naan jedhan. Guyyaan har'aa kun guyyaa gootota qabsoo bilisummaa Oromoo itti yaadatu. Guyyaan kun eebla 15 kabajamaa sababa guddaa tokkoof filame qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti. Ni yaadatan hundi keessanuu guyyaan kun maaliif akka guyyaa gootota Oromoo jedhamee fi isni yaadachiisa. Akkuma inni jedhetti sabni goota hin qabne, sabni goota isaa hin kabajne goota tokko. Addunyaan kun hundi goota isaa faarsitee badhaasa kennitee fi kabajjee kabirallee akka sallaallatee goota tokko. Goota ofii kabajuun of jabeessuudha akka uummataatti akka sabaatti. Goota birallee horachuudha. Addunyaa kana keessatti uummanni akkana goonu hin jiru. Nullee akka sabaatti qabsoorra waan jirruuf otoo qabsoorra jirru guyyaa goototaa jedhanii adda bilisummaa Oromoos jalqabamee eebla 15 kabajama. Guyyaan sun maalirraa filatame ni beekanii si yaadachiisa. Eebla 15 hooggantoonni ABO'dhaa hedduu isaanii kan beeku hunda isaanii nama beekachuu danda'a. Hayyuu duree ABO yeroo sanii Magarsaa Bayii Sobaa beekamudha. Itti aanaa hayyuu duree ABO Gadaa Gammadaa Damsii Qacaanii danda'a. Akkanumatti illee qondaalli ABO hoggana keessa jiru Abbaan Tukkuu kan jedhamu, Iggazuu keessa kan jedhamu, Irra Aanaa Qaqalee keessa jiru, Faafam Dooyoo keessa jiru. Namni kudhanii ol karaa biyya Somaaliyaadhaa jila ABO bakka bu'anii hooggantoota ABO biyya alaa gareewwan ol arganii waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo bara 1980 akka faranjitti imalarra gara Somaaliyaa odoo turanu yeroon kun yeroo lolli Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture dhaabbatee ammoo Somaaliyaan jabbii guddaa keessa ture. Ogaadenitti waraana adda addaa qaba. Waraana mootummaa Somaaliyaa akkasii akka bu'anii namoonni kun ajjeefamu. Isaan ajjeesuu dura wanni guyyaa kana hedduu faarfamaa fi yaadatamaa fi kan irraa barannu godhu adda bahaa isin keessaa kamtu kiristiyaanaa isin keessaa kamtu islaamaa adda bahaa warra islaama taatan isin ajjeefnu warra kiristaanaa mooni fitnaa jedhanii qawwee irratti qabanii du'aa sodaachisaadha akkana jedhanii jara obboleeyyan keenya kanaa. Nam tokkootu oduu himuudhaaf irraa isaa kana keessa. Beelaan qawwee matatti nu qabanii achi keessatti islaamonnis jiru, kiristaanonnis jiru, tarii waaqeffattoonnis jiru. Gargar bahaa jedhanii gamana islaam gamana kiristaanii godha. Islaamonni taatan isin ajjeefu. Dhaga'uu yoo ta'e deebisaan isaanii nuti Oromoo taata. Bilisummaa Oromoof qabsoo amantiidhaan bakka dhalootaatiin gargar hin baanu. Nu dhiiftan akka Oromoo dubbisaa yoo ajjeessu akkuma murteeffattan hunda ajjeesaa jedhanii. Odoo namoonni garii nam beeku gariin tokko ilma sheekaati kan isaan keessa ture. Nama quraana akka gaariitti beeku. Irraan akka talee namni beeku yoo jiraata. So hundi didan gargar ba'u. Hadhaa dhugaa nuti Oromoo jedhanii bilisummaaf dhaabbatu jedhu wajjin dhuganii hundi isaanii wareegaman. Ajjeefaman. Gootummaan kana caalu ka tokkummaa Oromootiin fakkii ta'u ani nagaa. Obboleeyyan keenya kun goota fakkii gootaa immoo gootaa miti. Gara garaan isaan yaadannaa
barabaraan isaan kabajnaa akkaataa isaan itti wareegaman kan dhaloota amma jiruufis kan fuulduraafis dhufuufis fakkeenya guddaadha jechuun barbaada. Namoonni humnoonni adda addaa kan dantaa adda addaa qaban nu laaffisuudhaaf, nu dadhabsiisuudhaaf, nu cabsuudhaaf karaan tokko itti gar nu baasan amantii. Ati Islaam, ati Kiristiyaan, ati waaqeffataa. Tokko ofitti qaban kaan achi dhiiban. Yoo dhugaatti hin daaramu ture. Andammaqiinsi ija guddaa ka jalqabaa roorroo maqaa amantii dura geessanii jalqabe ni banima. Balbala afraffaa keessan baran ijoollee gaafa san gaafa Haile Sillaasee nan gorra jiru seenaa waan ta'eef isin hima. Hoggaa san yeroo san Islaamni በኢትዮጵያ የሚኖሩ እስላሞች ሙስሊሞች በኢትዮጵያ ከስ ጅራተን ጃመመለ ለምን ያቱ ጃመን ጉያን እስላማን ከበጀሙ ኢቲን ከበጀምቱ ዋተም ኩል ወኒ እስላማ ወጆል ከበጃን ቀም ኢትዮጵያ ሰንቴሰን አማ ጋፍ ተቆ ጉያ ኢዳ ጆለን አመንቲ እስላማ ፋሚሊ እስላማ ተረለ ጉያ ኢዳ ሀየመኑ ጋፈን ሀየመኑ ከናኒ አፍና ጀኒ እንታው ሙጃ ኖ አማ አንጆሌ ወልካሴተን ረሂዱ ጆሌ አረባ ጆሌ ጉራጌ ኖሮሞ ነገጥካ ወልታኔ ሙርቴስኒ ሀፍና ጉያ ሰል ሀፍነ ሀየመመኔ ሀፍና ጉያ ኢዳ ሄሪ ከበጅታ ቀብሶቱ አማ ኦጋኑቲ ጉያ ሰል ኢዳ ከበኔ ጉያ ለመታ ኦጋ ዴቢ ጆሌን ማልጃ ነሞ በከሰኒ ጅረቲ barbaachisaan tokko saayinsii barsiisu maqaa isaanii nan beekan gochuu barbaadu qormaata nuu kenne examination nuu kenne ka 30 irraa lakkaayamu isin dhabdanii jaallattu. Amma gaafa nan dorgoma gireedii sadarkaan barumsatti dhabuun barbaadu akka nuna caalu barbaadu raankiin qaburraa gabuun barbaadu.